الشمارك أخوني كده جبت وقفت وانا بيوتي وكمل السنة نغافة كده لما تجاوب كلام ما كتقلين كبد اسمي كتقلي أبقى كده كان أركا كان على بابا وزين جتما kami takko hojjeta laastikiidhaan jechuudha. Doktorriidhaan osoo taane akka irratti laastikiidhaan kami takko hojjetamu hojii ilaalla. Yuutuubii kiyya immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Afaan ataa isiniin jedha. Waliin haa hojjennu. Isa kana akkamitti hojjenna akka laastikii kanaan jechuudha. Laastikii kanaan fayyadama. Tajaajilli isaa waan nu ja'a. Isa kanarraa nu jedha jechuudha. Kan baay'ee bareedu laastikiidha waan ta'eef harka keenya irratti uffannaa jechuudha. Akkuma argitan kana keessa haala kana akka irratti uffannaa kanaan jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kirriirra kanatu bareeda. Kun akka kirrii sanii miti yaa'a waan ta'eef baay'ee namatti tola jechuudha bifa kanaan hojjenna. Hedduminaan bulchaa kan ture mootii Faransaay nama Chaarlemagne jedhamutu ture. Yeroo sanitti uummanni Moorish jedhamu Awurooppaa irratti weerara gaggeesse. Weerara kana qolachuu keessatti uummanni Andooraa gahee guddaa taphate. Mootichi Chaarlemagne jedhamu kunis akka galataatti Andooraan biyya bilisoomte akka taatuu fi akka ifiin if bulchitu murteesse. Uummanni Andooraatiis bilisummaan jiraachuu jalqaban. Haa ta'u malee bilisummaa kun bilisummaa guutuu miti. Chaarlemagne erga du'e immoo ilmi isaa aangoo qabatee Andoora bulchaa kutaa urjiirii kennu Pakistaan dachii Chaardaanyaa jedha fudhate. Haa ta'u malee Madagaskaan urjiirii fi mootummaa Faransaay jidduutti waldhabbii uumame. Waldhabbii kana hambisuuf bara 1978 waliigaltee Paaris jedhamu mallatteeffame. Haala waliigaltee kanaanis Paappaasiin urjiirii fi mootiin Faransaay mootiiwwan waloo yookaan immoo koopireensisuuf Andooraa godhamanii muudaman. Haala kanaan hanga irraatti Andooraan mootiiwwan biyyoota lamaan kanneeniitiin bulaa jirti. Har'aan tan Andooraan namoota sadiin bulti. Muummichi ministeera biyyattii kan paarlaamaa keessaa filatan Haaviyer Espoot Zamooraa fi bakka buutota mootiiwwan lamaaniitiin bulti. Uummata 77 qofa kan qabdu Andooraan baay'ina uummataati. Biyya xiqqoo taatus hooggantoota hedduu qabaachuudhaan biyya addaati. Nama diizaayina ajaa'ibaatiin uumame rabbiin guddaan waa hunda akka ta'uu qabutti uume. Ija, gurra, afaan, miilaa fi harki bakka jiraachuu qabutti uumame. Akkaataa diizaayina kanatti namni komii qabu hin jiru. Haa ta'u malee namoonni muraasni dabanii qaama isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhaa jiran. Namni gariin funyaanatti dheerate jedhee lafee funyaanii fi keessaa caccabsee jijjiira. Qeeransaa fi adurreen fakkaatu qaba jechuun namni hidhii isaa if baqeessee fi kan qaama isaa jijjiiruuf yaalis ni jira. Gama birootiin namoonni muraasni kan rabbiin qormaataaf haala addaa irratti uumes ni jiran. Warri qaamaan hir'uu ta'anii dhalatan. Kan qaama dabalataa qabaatanii fi kanneen wantoota addaa qabanis hedduudha. Hir'inni qaamaa uumamaan dhufuu namoota hedduu fi addoo guddaadha. Namoonni uumamaan hir'ina qaamaa wajjin dhalatan yeroo hedduu hawaasa keessa jiraachuudhaaf ni rakkatan. Gariin namaa ammoo hir'ina waliin uumame sanitti fayyadamee waan ajaa'ibaa dalaguu danda'a. Quba qabdoota Koorii Beenet dargaggeessa Ameerikaati. Dargaggeessi gurra kuufayyaa kan diree Dirookiraaniyaa Ekspireeshiyaa jedhamu waliin galan. Rakkinni gurra dhaloota nama wajjin uumamudha. Dhukkubni kun lafee ilma namaa kan miidhu yoo ta'u, keessattuu lafee areedaa, ergaa fi lafee mormaa yookiin ammoo koolaa boon isa jedhamu miidha. Namoonni rakkina garaa garaa waliin dhalatan lafeen ilki isaanii sirraawaa waan hin ta'iniif ilkaan isaaniitis akka nuti beeknu diriiraa karaa miti. Lakkoofsi ilkaan namoota rakkina akkanaa qabaniitis hedduudha. Akkasumas irra deddeebiidhaan ilkaan dabalataa itti bahaa ilkaan gariinis akkuma tasaatti keessa harca'uu danda'a. Walumaa galatti ilkaan namoota rakkina akkanaa waliin dhalatanii walqixxaayaadhaa miti. Lakkoofsi isaatis dhaabbataa miti. Koorii Beenet rakkoota waliin dhalate ijoollummaa isaarraa kaasee akkaataan inni itti guddate haalaan ulfaataa ture. Mana barumsaatti ijoollummaan arrabsamaa guddate. Mataan isaa guddaadha. Qaamni isaa ammoo qal'aa ta'uu waliin ilkeensaa tartiiban qabdu. Kana hunda waliin arrabsamaa rakkoo jabduu keessatti guddate. Kooriin yoo ilaalan qaamni isaa sirrii fakkaata. Akkuma nama kamuu dhaabbata qaamaa sirraawaa qaba. Haa ta'u malee lafee kaan arboon jedhamuun qabu. Lafeen kun mormaa gaditti ceekuu lamaan gidduutti argama. Dalagaan isaatis ceekuu lamaan utubee qabudha. Namni kun lafee dhala guutumatti hin qabu. Kanaafuu ceekuu isaa lameen walitti as
isaa lameeniin harka rukutuu danda'a jechuudha. Kooriin yeroo ijoollummaa isaatti uffatamaa guddatus ammaan tana garuu tiktook irratti namoota beekamtii guddaa argachuutti jiran keessatti argama. Uumama qaama isaa kan yeroo ijoollummaa itti gaafataa ture yeroo ammaa ittiin beekamuudhaaf hojjechuu jira. Ceekuu isaatiin harka dhahuudhaan akkasumas wantoota garaagaraa ceekuu isaatiin walitti qabee caccabsuudhaan hordoftoota isaa kan 160 ol ta'an bashannansiisaa jira. Namoonnis wantoota garaagaraa akka raawwatu sadarkataa innis waan gaafa mirgi dubbachuu fi mirgi yaadee fi bilisummaan ibsachuu feesbuuk irra jira jechuu dandeenya. Namni tokko osoo feesbuuk fayyadamutti jiru yoo du'e akkaawuntiin isaa hin cufamu. Dhaamsi inni yeroo lubbuu jiru facaasaa ture zalaalam feesbuuk irra tura. Kan dalagaa kheyrii dalage waan dabarfate irraa galata argata. Inni hamtuu carraa akkataa ba'ees waan facaafate murata. Akka qorannoon ibsutti namoota guutuu addunyaatti feesbuuk fayyadaman keessaa guyya guyyaan nama 8,000 oltu du'a. Akkaawuntiin namoota kanniinii ammoo hanga feesbuuk jirutti numa jiraata. Walumaa galatti hanga ammaatti namoonni feesbuuk fayyadamaa turan kan miliyoona 45 ol ta'an akkaawuntii isaanii dhiisanii gaba ganda akhiraa godaanuun gabaafame. Dachii tanarra jiran keessaa uumama addaati. Rabbiin guddaanis ilma namaa uumama hunda caalchisee bifa addaatiin uume. Ilmi namaa sammuu addaa rabbii guddarraa badhaafame kanatti fayyadamee waan gaggaarii hedduu dalagee addunyaaf gumaache. Kan waan hamtuu dalagee addunyaaf gaaga'ama guddaa dhiisee deemes hedduudha. Dalagaan ilma namaa yeroo gadi nama dinqisiifti. Tan nama gaddisiiftus hedduudha. Quba qabduu teenya irraatiin hojiiwwan ilmi namaa dachii tanarratti dalage keessaa tan ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiyeessina qaba. Keessatti ijoolleen akka xalayaatti poostaan ergamaa turte. Namni ilmoo fi poostaan miti harkaanuu namatti kannee erguun sodaata. Haa ta'u malee jaarraa 20ffaa jalqaba irratti haadhaa fi abbaan daa'ima isaanii poostaan gara magaalaa biraatti erganii jiran osoo jennee amantu. Yeroo sanitti tajaajilli poostaa babal'ataa akkuma dhufeen mootummaanis seera garaagaraa baasaa uummata tajaajilaa ture. Akka seera poostaa yeroo sanitti waan ulfaatinni isaa kiiloo 5 gad ta'e erguun ni danda'ama. Haala kanaan maatiin tokkos carraa kanatti fayyadamuudhaan daa'ima isaanii kan ji'a 8 kan Jeems Beeker jedhamu poostaan erganii jiran. Tajaajila kanaanis maallaqa Ameerikaa saantima 15 qofa kafalan. Yoo tasa daa'imni karatti bateef ammoo inshuraansii doolaara 50 seenanii ergan. Daa'imni kunis nagayaan bakka itti ergame gahee addunyaa ajaa'ibsiise. Daa'imni biraatan Chaarloot Meey Biristol jedhamtus warra poostaan ergamu keessaa isii takka. Mucayyoon kun bara 1914tti kaartoona keessa kaayamtee gara akkoota isii ergamte. Haadhaa fi abbaan daa'ima kanaa kiiloomeetira 117 maatii isaanii irraa fagaatanii jiraatu. Karaa hangana dheeratu kana imalanii daa'ima maatii bira geessuun hedduu itti ulfaate. Dabalataan karaa hangana dheeratu deemuuf mallaqa guddaatu baasii godhama. Maatiin daa'ima tanaa baasii fi yeroo qusachuuf jecha tooftaa kana fayyadamanii daa'ima isaanii kaartoona keessa kaayanii maatiitti ergan. Daa'imti tunis nagayumaan akka yoo ta'e isii bira gahuu dandeesse. Haa ta'u malee eega daa'ima tanaatiin booda tajaajilli poostaa ilma namaa deddeebisu kun ni dhaabbate. Onnee fi qaamni bakka garaagaraatti awwaanamaa ture. Ilmi namaa hamuutu irraa hin hafu. Kan ture immoo dachirraa gaggeeffamuun dirqama. Akka aadaa fi amantii uummata hedduutti nama du'e awwaanuun baramaadha. Kanneen reeffa guban muraasnis ni jira. Haa ta'u malee qaama qoqqoodamee bakka garaagaraatti awwaaname dhagahuun ulfaataadha. Bara jiddu galeessaa jedhamuun yeroo beekamu keessatti